banne ilkaanki banne ilkaanki gowwaan hin dhalatini dhalatuun guddatini jedhanishi gowwaan hin dhalatin dhalatuu hin guddatin jedhani ashama harka fuudhe jirra jirtu ummata qashtii sinirraa badee jira na irraafachuu dandeechanii anillee sinin irraafanne lubbuu koo keessa jirtanii isinimmoo kan irraafattanii nan beeka maaliif jennaan nan badee waan ta'eef asumaan dhaamsa sinii dabarsa sababa badeef booda itti sinii dhufa har'a wanna guddaa tokko dhufe dhugaa dubbachuu fi garuu miidiyaa irraa as bahee dubbachuu dhiisee malee miidiyaa irraa hin banne maalirraa akka oolanii maalirraa akka bulanii maal dalagaa akka jiranii uummanni ilaalatuma jira hordofaatuma jira kolfaatuma jira bo'aatuma jira bo'ee wajjin bo'aan kolfee wajjin kolfaatuma jira jechuudha har'a waan beektaniiree waanuma yeroo kana keessa deematee jiru sinii galee isumarraa waa xiqqoo dubbadha dhiifa manaa godhaan siniin jedha maalinni jechuun keessan hin oolu obbo Saayidoo fi addee Sumayyaan akka wallolan hundumti keessanuu beektanii wallola obbo Sumayyaa fi addee mandina obbo Saayidoo fi addee Sumayyaa kan fide immoo addee ayyuudha jechuudha ishiitu walitti akkana godhe miiksi godhe walitti makee jechuudha sinii galaa ammas immoo yaadni ishii ittuma fufaatii jira kan argatte asiin axxaraaqamtee jalaan kan tirgochaatii jirti anan jedhu jechuudha dhugaa dubbachuu fi amma Saayidoon waggaa wajjin rafu jechuudha kaayaan amma waanuma fedhe haa ta'u sinii galee osoo abbaa manaatii baltoo matanyaatii ta'uu hin danda'u yaani inumatti galaa inuma wajjin rafanii harka duubatti hidhee bulamoo kana argu jechuudha Iyyaasuu ilkaan keessaa baasteerti boruuf iftaan immoo osoo mucaan kun Sumayyaa bira wal bira gaanii guyyaa tokko wajjin bulanii haga ammaa itti ergashii fudhe silaa Sumayyaa bira hin geenye sinii galee ayyuma bira yoo geessa ayyuma bira malee Sumayyaa bira hin geenye gaafa Sumayyaa bira ga'ee gaafa Sumayyaa wajjin guyyaa tokko bulanii maal godhuu heddi mucaa kana jechuudha halbeeshii qarattee akkas qarattee achi shintir goote hoodhu nyaadhotte dhugaa dubbachuu dhuguma sinin jedhe hoodhu nyaadhotte waan dhufu waan hin beeku waa tana dubbachuu dhufe anuutu galgala viidiyoo kana waraabatii jira amma galgala sinii galee kanaafi ilma dhiiraa lafumaa kaatee gootee ilkaan kan fakkaatu ilkaan bara ilkaan kan bakka sana illee yoo buufatte kan haga ilkaan keessanii kan siif hin geenye jechuudha yoomiyyumaa kan argachuu hin dandeenye ilkaan si wajjin uumame ganaan magarsu bar mucaan kun jechuudha oduma artifishaalii dhaabbate haga ilkaan san hin ga'u jechuudha beektanii namni hagam akka adabamu namni ilkaan namaa cabse beektanii kanaaf jennaani dhugaa dubbachuu fi mucaa kana Saayidoo kana dhiyuma tanallee waa'ee yuutuubiin kiyyaa paaswordii isaa wanni ta'eef beektaniire yuutuubiin kiyya akkuma beekamutti adabbii irra ture sinii galee adabbii sanirraa ammoo isa dubbisee ture iyyuu onkan kan biraa bitadha onkan naasirreessee dheeni mucaa kana dubbisee ture dhugaa dubbachuu fi baay'een isaan hordofaatillee ture duraanii biyaansoo xiqqaa ta'e waggaa 7 hin ta'a isaan hordofaa ture jechuudha jiruu Sumayyaan keessa jiruu Sumayyaa fi Saayidoon lamaan isaanii wajjin jiraatanii hedduu takka namatti tola hedduu takka nama gammachiisa jechuudha annaatuun immoo seentee haati baxabaxxe walitti naqxee baxabaxxeen siniin jedhe kan baxabaxxerra kan dhufe booksiidhaan teeskadhaan namoonni keenya immoo irra caalan isaanii dubartiin dhoofnu waan akkas taana akkam godhan seetan itillee diddaabii yookaan itillee jedhanii akka biyya keenyatti jechuudha isa horii hoggaa qalan irraa kaasan gogaa horii jechuudha qircaata dhoqqeedhaan haran kana agartanii isa gaditti gombisanii barbaree immoo abidda wayii qabsiisanii barbaree itti godhanii barbaree sana keessatti gadi qircaata sanatti gombisanii itillee sanatti godhana affananii akkasitti ishee gubanii dhugaa waaqaan sinin jedha
tuni seexanalleen seexana qabdii lakkafamtuudhaan likkiftii sin qabdu seexana sin qabdu bilginnaa qabdi jechuudha guddisa badii sinii gala guddisa badii haalli ishiin itti guddattee fi haalli ishiin keessa jirtu baqa namni kamiyyuu bar sareen yoo kaati guddistetti gadi bahee tosiiduta sinii galee akka ati barsiifatte gadi bahee siiduta jechuudha akka ati guddistetti kanaafi maal jechuun barbaadinni guddaan boruuf uftaan osoo mucaa kan dhuguman siniin jedha rabbi mucaan tun jaalattanii jibbitanii qaama saala saydoon qurxiteera irraa qurxite guyyaa tokko Sumayyaa bira dhaqee akka irraa qurxite afaan keessa fi deemtu xarexiriin qaba innis kana beekateetu seenu qaba jechuudha sinii galee yoo amma ofirraa qurxee hodhaa gifti toodhee toy ofirraa qurxee haadha manaasaa kan duraantitti qaxxadee daa'ima isaa wajjin jiraachuu isa barbaachisa ana akka kootte jechuudha sinii galee isin akka yaada keessanii hin beekon malee yooruma koomentii illee barreessitaniif ijoolleen keenya dhugaan siniin jedha dhugaa mucaan kun akkuma isheedhaan adda ba'u godha jireenya ishii fakkaatu haa jiraattu booddee immoo aybaxana mucaa sana akkana goote aybaxana handumtuu bar ittiin yaada ittiin hojjetataa malee namni mucaa kana homaa godhu hin jiru garuu tuyyoonni maal keessa jira mucaa wanti boruufiftaan maal lagooti mucaa wanti boruufiftaan osoon daa'ima irraa godhadhe daa'ima kiyya sana akkamitti naaf guddisuu dandeechi jedhee beeku qaba ishiin daa'ima ishee akkanatti hanni gootee nyaatti hanni goote dhugaa dubbachuuf jechuudha hanni gootee nyaatti kanaafi hilliina namaan qabdu jechuudha dhaggeeffadhu garuu innis immoo xifaatii qaba jettanii sinii galee innis garri xifaatii mucayyoon fayyaan qabu mucayyoo fayyaan qabu jasbaa wayiiti duruma isaa akka lakkafamtuu beekee odoo beeku maal godhu afaan banee haa dhee taasa'uudha ofin eegu maal dugda duubatti qabattee dheefin eegu wayyoo olkaan koo achumaan fuudhee keessa baasen deemuun kan immoo dhagaa achumaan fuudhee keessa baasen deemu harka isaatiin an isaatis leeshiyaan amma maqashqashaa bunaa fudhattee dhufte ol seentee seexanatu gara maqashqashaa bunaatitti qabe ta'ee osoo haga maqashqashaa bunaa qabattee gadi baatu sana mazanzanaa bunaa kan bunaan tuman sibiila sana qabattee gadi baate waan ta'u isinis beektanii jechuudha sinii galee waan gootee deemtu jechuudha sinii gala kanaafuu mucayyoon fayyaan qabdu mucaallee fayyaa dhoowwarte jechuudha kaa gooti gaama laalama wanni kana maqashqashaa kana dhaga dira ayyachu anaayyuu waan na dhooftu natti fakkaata dhugaa waaqa laala sobeechuutti ilkaan takkittiin keessa baate hindi ta'ee godhala gadee akkasuma xaraaqamaniitu ishii dhiisanii jechuudha yookaan immoo akkasuma fuudhanii to'achiidhaa keessatti ishii darbanii deegiin xifaatii qabus jechuudha kana innillee viidiyoo hojjetachuu deeme beektee inni viidiyoo ittiin dalagachuu deeme ishiin immoo irratti daladde jechuudha kanaafi
waaqayyoon dhugaa dubbachuu fi nama balaafamtu akkanaatan rabbiin isinirraa qabu isiniin jedha dhiiras ta'ee dubaras ta'ee nama kamiifuu yoon toltu isinii galee ani ilbaanyi Sayidoodhaa fi ilbaanyi gaaddanyoota isheeti dhugaa dubbachuuf annaa akkasii waan jirummoo walumaan laallaa dhugaa dubbachuuf duraan diraamaa hojjetanii itti yuutuubii dalaguuf ittiin viidiyoo hojjechuu fedheetuma irra darbaatii ture garuutuyyuu ilkaan mucaa kana arga cabsiteetti ishiin cirraashe sammuu ishee akka zeeroo ta'e kanarratti an argeen siniin jedha naaf galatooma yuutuubiin keenya asirratee jira monetaayiziin irraa kaasullee ammallee asirratee jira sinii galee akka duraanii na adabuu saniimti na wajjin ta'a sinduu kan ta'an siniin jedha viidiyoon asinitti tole laayik sheer godha subscribe godhuun hin raaffatina yaada keessan jalatti kenna itti fufnaa jechuudha kamaal goonare baratu godhe annaa akkas turtii gaarii hundi qindeessanu